Sadamsani dabarsa gurra daga utlapsa sadamsani dabarsa gurra daga utlapsa Waamicha hafuuraa kun waamicha hafuuraa dhaloota hundumaaf taasifamedha. Waamicha hafuuraa kana keessatti barnoota garaagaraa kan isin dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa mata dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa paastar Dr. Mazgabuu Abdiisaatiin kan isin dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsaan guyyaa roobii kan isin dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isin dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma. An waaqayyoo fagalatu baay'ee nagaa kooti. Barumsa keenya bara dhumaa irratti kan barannu skaatoolojii kutaa sadaffaa amma jalqabna. Waaqayyoon kadhannee jalqabna. Jalqaba keenya dhuma keenya kan beektu yaa waaqayyo. Situ alfaadha, situ oomeegaadha. Si'ala jalqabis hin jiru, xumurris hin jiru. Barumsa kana jalqabnee irra nu xumursiisi. Barumsichi bara dhumaati. Yaa waaqayyo xumurarras immoo ga'uu barbaannaa fiixaan nuu baasi nu gargaari kan nuu mormu maqaa Yesuusiin kan dibatame haa ta'u. Yaa waaqayyo dubbii kee akka hubannuuf immoo sammuu keenya nuu banii nagaa kee nuu baay'isii maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Yeroo darbe egaa kakuu Abrahaam ilaalleeti kan nu xumurree kutaa lamoota baranne keessatti jalqabumaa ka'ee erga cubbuun hojjetame Addaamii wajjin galee kan Nohii wajjin galeetti kan Abrahaamii wajjin galee amma kakuu arfaffaarra jirraa. Kakuun arfaffaan kun egaa waggaa dheeraa booddee immoo Musee wajjiniin yeroo waaqayyoo kakuu galu ilaallaa. Kakuu waaqayyoo Musee wajjiniin galee erga Abrahaam booddee yeroo dheeraa kakuu Musee jedha Mosaic Covenant jedhama. Warroota darbee wajjiniin kan Addaam kan Nohii kan Abrahaam wajjin waa walitti bu'uun qabu waluma hidhatee deema guddachaama deemaa jira ka. Ammatu waaqayyo hundumaal tokko mul'ise sammuun namaa baachuu hin danda'u. Sammuun namaa xinnoodha waan ta'eefitu saaqaa mul'isaadhatu gara xumuraatti fida. Waaqayyo waan hundumaa mul'ati samma banaa fideetu Kiristoos irra gaafa ga'u mul'ati guutuu ta'e. Yemaggalat mulaata isa jedhamu. Fullness of revelation gara sanatti fide. Almoo tokkoon waan hundumaa yoo namatti unkaan kan waaqayyoo miti kan namaa yoo irraanfata sammuun namaa. Kanaafitu ittaanee kakuunsaa barri jara sanaa hin darbeeka. Isaan bara baraan hin jiraatanii waggaama isaanis isaanii kenname yaraa jiraatanii darbanii amma immoo dhufee waaqayyoo biyya lafaarratti akkamittiin karaa seera Musee kenne kana immoo hojjechuu akka barbaadetu agarraa. Keessumatti illee Lewwota boqonnaa 26 yoo dubbistanii isin dubbisaa gaannageen dubbisuu xinnoo hamma lakkoofsa 46tti qabaa. Lewwota 26 waaqa biraa akka isaanii fakkii wayii akkan keewwannee sanbata ka eeganii waaqa tolfamaaf akkan sagannee sirriitti waaqayyoo wajjin akka jiraachuun irra jiraatu yoo kanan jiraatan ta'e garuu waaqayyo adaba dabarsee akka isaan laatu iddoo sanatti haasa'a. Akkuma kana seera keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 30 irratti yoo laalle egaa lakkoofsa 30 duwwaa miti sinas iddoo sana baay'istanii iddoo isaa laaluu dandeessu. Seera keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 30 irratti akkas jedha. Isin yeroo rakkattan dubbiin kun hundinuus yeroo isinirra ga'u bara booddeetti gara waaqayyo gooftaa keessaniitiin deebitu dubbii isaatiifis hin abboomamtu bara booddeetti latter days yoo isin dubbii kootiif abboomamtanii jedhan magaa fudhattanii yoo ilaaltanii keessa deebii boqonnaa 28 boqonnaa 29 boqonnaa 30 yoo naaf abboomamtan karaa torba diinni keessan isin baqata yoo naaf abboomamuu immoo isintu baqata
Laficharraa buqqaatu, lafa abdiirraa buqqaatu. Ganaan galleemi itti Museen koo inni fagootti ilaaleem kan inni sokke. Jaratti aaree warroota kagan godhan kanatti aaruurraa kan ka'e inni iyyuu carraa sanatu hin argatiin darbe. Garuu yeroo achitti galtan yeroo biyya kakuu isin kakatametti galtan waaqa tolfamaa biraa waaqessinaa waaqayyoof abboomamaa yaada isaarraa hin ce'inaa waaqayyo isin eebbisaa ulfina isaa isinitti mul'isaa addunyaadhaaf ifa taatu yoo diddanii garuu tooftaali laficharraa buqqee isin balleessaa jedheen. Garuu bara booddeetti yeroo isin gara isaa ilaaltan immoo isin deebisaadha. Kuni al tokko tokko dabil miiningii qaba raajii nama Museen kan inni raajiidha kan dubbachaa jiru. Raajiidhas immoo dhugaa sa'uuf yoo ta'e ganaa waan fuuldura ta'uu jiraadha. Ganaa ofiiyyuu ittiin galle inni waaqayyo waan itti mul'ise yeroo itti galtan akka isaan karaa irraa ce'an beeka. Hin ce'inaa akka isaan karaa irraa ce'an godhe uume jechuu miti. Irraa hin ce'inaa sirriitti jiraadha. Yoo diddanii garuu tamsaatu hin facaatu laficha onaa godhee isiniin immoo boojuu diinaatti kennaa bara booddeetti garuu isin deebisaa warra gara isaatti iyyan. Kun keessumatti lakkoofsa 27 kaatanii yoo ilaallee lafa nama dubbise keessa deebii boqonnaa 4 jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 27 kaan yoo ilaalle waaqayyo saba warra kaan gidduu isin hin bittimsa. Lakkoofsi keessan muraasatee saba warra waaqayyo isaan gidduutti isin bittimsa keessatti muraasa taatanii hin haftu. Yemmus inni isin achitti waaqayyoolii warra mukarraa dhagaarraa harki namaa tolchee warra hin argineef warra hin dhageenyeef warra hin nyaanneef warra hin hunfanneef isin hojjettu. Garuu achitti waaqayyoon gooftaa keessan hin barbaaddattu isin garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaanis yoo isa barbaaddattan isa hin argattu. Isin yeroo rakkattan dubbiin kun hundinuus yeroo isin irra ga'u bara booddeetti gara waaqayyoo gooftaa keessaniitti hin deebitu dubbii isaatiif isin abboomamtu. Amma abboomamuu dhiisuu keessaniif tamsaatu amma abboomamuu dhiisuu keessaniif erga garaan keessan barbaade waaqa tolfamaa itti barsaniitti si kennaa deemu. Isintu barbaade miti. Firdiin firdii caalu waaqayyo yaada ofiitti dabarsee nama kennuudha. Foon kadhannaan hamma funyaan hin ba'uutu isaan nyaachise. Hojjaa ijoolleetti hin barrisiifne malee hojjaa isaan irraa ol butee eessaa fuutaa jedhe Museen qafaa kan nyaachise. Maal waaqayyo herrega maalii hojjechuu barbaachisa waaqayyo hundumaa danda'aadha waaqayyo hundumaa godha maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf hin nyaatan utuu nyaatanii du'aniidha. Utuu nyaatanii sila mannaan uffinedhani foon utuu nyaatanii hullummeen dhuman baay'een isaanii. Innaa deebi'ees immoo roomii tokko irratti gaafa laallu waaqayyoon utuu beekanii waaqayyo abboomanii jedhanii waan deddeebiif sammuu isaaniitti dabarsee isaan kennee jedha. Akka horii ta'an jedha. Horiin haadhaan beektu abbaan beektu. Waan hin taane keessa galan dhiiraaf dhiira dubartii waan hin taane. Firdii waaqayyooti waan isin dhufu. Sammuu isaaniitti dabarsee isaan kenne bakka. Waaqayyo nama dabuu wayyo. Waaqayyo dhukkubaanis rukuttaanis waan biraan nama dabuu wayyo. Sammuu ofiitti nama kennu yaada ofiitti nama kennuun firdii caalu ulfaataadha. Waan isin diddaniif dabarsee mana isin kennee deebi lafa keessan irraa buqqaatu hin tamsaatu isa barbaadan isa fuunfanne isa hin sochoone muka dhagaatti hidhatanii isa gaddode booddee garuu bara booddee in latter days yeroo waaqayyoon barbaaddattan yeroo gara waaqayyoo ilaaltan yeroo sanaa yeroo gara waaqayyoo ilaaltan sanaa waaqayyo bara booddeetti yeroo isin gara isaatti boossan garaa keessaniin gara isaatti deebitan waaqayyo immoo isin deebisaa jedheetu firdii isaan irra ga'u akkamittiin immoo waaqayyoo akka isaan jijjiiru. Egaa al tokko tokko hiiki tokko immoo kan Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 7 yoo laalle sanyii Daawit keessaa mootiin bara baraan akka jiraatu kakuu galeef ati mana naan ijaartu jedheen Daawit maan ijaaradhee kaanaan. Raajichillee yoo magaraa keessa jiru godhe naataan noo dhe waaqayyo. Ati nama dhiigaati mannaan ijaartu. Inni si keessaa bahu garuu mana naaf ijaaraa. Mootummaa isaas immoo bara baraan jedhe bara baraan nan dhaaba mootummaa isaas jedhe mootummaa isaas hin dhabamu jedhe. Immideeti dafeema kan ta'e Solomoon Daawit hirkaa fuudhee mana qulqullummaas ijaaree maal qabateera. In the long term garuu fageenya keetii maal ta'e Yesuus Kiristoos sanyii Daawit keessaa kan dhufe. Al tokko tokko hiiki amma ta'u jira dheeraa immoo kan dheeratu jira. Akka sanaadha. Kanaafitu Israa'eel amma ammaatti dhibba gara waaqayyootti hin deebine. Yoo baay'ate namni amane jiru 20,000 hin caalu. Ammayyuu ganaa bilisa nu baasaadha. Addunyaa dabarsee nutti kenna bilisa nu baasaadhaan eegu isaan foonumaan.
inni bilisa baasuun gooftaa garuu isa duraa cubbuuf seexanarraa bilisa nama baasa. Isaadha kan biyya lafaa addunyaa wal nyaachisaa jiru. Waraana kan fidaa jiru, jibba kan fidaa jiru, ofittoo kan godhe kan baxabbatu. Gaafa namni isarraa bilisa bahee seexanni qabamee hidhamee nagaa ta'a karaa hundumaatiin. Gaafa namni gara waaqayyootti galagalee jaalalli waaqayyoon nu waaqa ta'e lafarratti ta'a. Isa kanaadha kan rakkoo ta'e. Kanaafitu bara booddee gaa jiru suma isaan Baabiloonii deebi'an miti. Suma isaan iddoo tokko Gibxii deebi'anii ba'an jechuu miti. Bara booddeetti isa dhumaa bara dhumaati kun kan inni haasa'aa jiru jechuudha. Yeroo isa dhugaatti isaanis dhugaatti warra waaqayyotti amanan garaa lamaan hokkoluu dhiisanii garaa lamaan hin deebinaa Eliyaas yookiin gara waaqayyootti deebi'a yookiin immoo isuma baaltuma waaqataan waaqessaa jedhe. Har'a namoota waaqayyoo garaa lamaan hokkolu yaada waaqayyoo ambaasaadara waaqayyooti waan taaneef isa lafarratti gadi finnee waaqayyoo namooti mul'isuu irraa maaliif biyya lafaa kanarratti waaqayyoo qilleensa keessan hojjetu nuun hojjeta nama barbaada. Kanaaf yeroo nu barbaadu nama hojjechuu irraa waan biyya lafaatiin fudhataniiti. Gaafa fakkeenyaaf inni Giriikii maal jedhaa ekstoo toon hemiyoon jedha. Ekstoo isa jedhu keessaa furanne egaa iskaatoon isa jedhudha iskaatooloojii. Hiikisaa gaafa oriijinaala ilaallu jechuudha. Inni bara dhumaa bara booddee jedhu kun bara gooftaan deebi'ee ulfinaan lafarratti immoo mootummaa isaa dhaabu. Isaanis waaqayyoof sagadanii akkuma Ermiyaa 31 irratti garaa dhagaa keessaa baasee garaa haaraa isaaniif kennu. Isa booddee gara gooftaatti mootummaa waaqayyoo bal'ataa deemu kan inni haasa'u. Yeroo san isa boojuutti kan Baabiloonii hin baasa. Garuu Baabiloonii ba'anii iyyuu deebanii immoo cubbuu jedhanii dabarsanii kennamaa turan. In cubbuu dhufee harka boojuutti isaan baasa, miidiyaan harkaa baasa, deebanii immoo darbu. Filisxeemiitti kenna, deebanii immoo iyyanii immoo waaqayyotti bu'anii immoo bahu. Isa lafarraa kana jireenyi isaanii amma yeroo mijatuuf namni gaafa quufu gaafa darbuudha. Gaafa sinii darbu gaafa quuftan akka nan dagannee jedhe ijoollee Israa'eliin. Gaafa rakkatu miti namni kan inni waaqayyo irraa fagaatu. Innaa kanaafitu bara booddeetti waaqayyoo akka inni maaliif seera Museetiini eeginan eegaadha. Seerri Museedhaa eeguu hin dandeenye isaan karicharraa ce'anii kana booddee firdii baay'een isaan irratti raawwate garuu bara booddeetti iskaatooloojii bara dhumaa irratti wanta haaraatu ta'a jechuudha. Waaqayyo garaa isaanii geeddaree yeroo isaan gara isaatti bu'an hunduma isaanii jijjiire. Kanatti aanee kakuu daawwitiif galamiitu dhufaa shanaffaa irratti akkuma amma sila dubbadheera Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 7 fudhatanii yoo ilaaltanii ankondiishinaaliidha haala daawwitirra dhaabbatee miti daawwitii Saa'olii ol malee Saa'olii gara cubbuun hojjennu. Hin ejjee deebi'ee immoo abbaa manaasee immoo gaafa wajjin dhufee buluu dhiisu laa fakkeesseetu mucaan dhalatu kan isaa akka fakkaatu ture. Fakkeessuuf ture gaafa inni dhummoo isa kana Saamu'eel isa lammaffaa gara boqonnaa 11 irratti argan. Innaa isa booddee ajjeesise. Agartanii ogummaadhaan naqee raajichi gaafatti dubbatu booddee qalbii yoo diddiiratu malee boqonnaa 12 irraa ka'ee Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 sila samiiti kan ulfinni Daawit achii ol ka'ee keessa gad deebi'uu jalqabe. Obboleessumti Aminoon obboleettii wajjin haadhaan garaagaraa ejjetii marii wajjiniini isa booddee Absaloom immoo Aminoon ajjeese Solomoon immoo obboleessa Adooniyaas immoo mootummaa irraa fudhadhee ka'ee yeroo Daawit dulloomee mootummaa dabarsee kennuu dhiise. Manni isaan ceeqame ulfinni isaa gadi bu'ee lammaffaa ol hin kaane. Namni gaafa cubbuu hojjetu namni gaafa karaa waaqayyoo irraa ce'u isa sila ol ka'ee gadi bu'aa deema malee ol ka'aa deemattanii yaadina. Tasuma ol ka'an deemu namni karaa waaqayyoo irraa ce'ee waan isin ulfinni biyya lafaa kanaaf ol ka'anii gaafa jedhamu gadi bu'uu isaanii agartu. Karaa waaqayyoo irraa ce'ee nama ol ka'eetti fuute akka hin agartan. Kanaafitu kakuu Daawit wajjin galame san hundumaa godhee waaqayyoo sanyii Daawit keessaa dhufe. Yesuus Kiristoos mootummaa isaarraa waan inni godhe hin qabu. Macaafa faarfannaa 89 34 dhufan macaafa faarfannaa meecha irratti maal akka inni jedhutu walii wajjiniin ilaallaa. Macaafa faarfannaa 89 34 dubbisaa akkas jedhaa maqaan gootaa dubbisaa kakuu koo hin cabsu dubbii afaan koo keessaa ba'es hin diddiiru ani takkaa qulqullummaa kootiin kakadheera mootummaa Daawitiin hin sossobu sanyiinsaa bara baraan hin jiraata teessoonsaas hamma biiftuun fuula koo dura jirtutti hin tura inni akka ji'a ishee dhuga baatuu amanamtu duumessa keessaa bara baraan jabaattee dhaabbataa hin jette. Agartanii hafuurri qulqulluun kakuu moofaatti hunduma
hunduma irratti dhufee irraa deemaa ture. Raajota irratti hin dhufaa irraa sokka. Warra abboota firii irratti hin dhufaa irraa sokka. Kanaafuu Waaqayyoo wajjin hafe eenyu wajjin Daawit wajjin. Kanaafitu qulqullummaa kokootiin nan kakadhee kakuun Daawitiif galee hin cabsuu jedhe. Dhuguma Waaqayyoo kakuu Daawitiif galee hin cabsine. Cubbuun godhee adabeera adabeera. Kakuusaa garuu hin geeddarre Waaqayyo. Kanaaf sanyii Daawit keessaa Masiihiin ka'e Fayyisaan ka'e. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Innaa kanaafi karaa Daawit amma fakkeenyaaf Abrahaamiin yeroo darbe haaseera. Gosoonni lafaa hundumtuu siin eebbifamu gaafa jedhu Abrahaam yeroo sana mucaa tokko iyyuu hin qabu. Gaafa du'es immoo Yisihaaquma argee ishee kan biraarraa argate irraa immoo ijoollee 4 argeeti kan du'e. Garuu har'a biyya lafaa hundumtuu isaan eebbifameera Abrahaamiin karaa kam? Karaa Yesuus Kiristoos sanyii Abrahaam keessaati waan ta'eedhaaf. Kanaaf karaa Daawit immoo mootii Daawit waan ta'eef mootummaan Daawit isanii limiit ta'ee lafa taakuu tokko Solomoon Daawit Israa'eelitti murtaa'e ta'an miti. Daawit keessa dhufu karaa Yesuus Kiristoos addunyaa bushuudhaaf isa bakka buufateeti jechuudha. Kanaaf mootummaan kee bara baraan jabaata gaafa jedhu Daawit Solomoon faan irraanfatamanii lafa awwaala isaanii badeera. Garuu karaa Yesuus Kiristoos isa kanaadha gara inni itti fidaa deeme jechuudha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti expectation isaa kan isaanii yaadaa turanii Masiihiin dhufaa kan addunyaa bushuu nuun qabate nuun ta'ee nuun nu mul'isee hundumaan urka gashee maaliif bara sana mootiin kee addunyaa busha. Ameeroonii Faarisiin biixinoo lama walitti dhufteetu biyya 120 bushu. Baabiloon faan akka har'aa 200 yookiin 200 wayimti addunyaa waan ta'eef addunyaa irratti kan isaan aboo qaban. Ingiliz midis xalqim jedhu dur bashaadhachuun lafa Ingiliz irratti aduun hin dhiitu. Ingiliz biyya xinnoodha. Garuu addunyaa bushiti waan ta'eefitu yeroo amma Kanaadaa Ameerikaadhaa dhi'u isheetu bushaa ture kaasanis qinyi gisaatii kolonii godhatte Afrikaadhaa hin ifa. Afrikaa biyya baay'ee qabatteerti. Yeroo Afrikaadhaa dhi'u iddoo biraadhaa immoo hin ifa. Awustiraaliyaadhaa yookiin iddoo biraa immoo guyyaadha. Ofii dhattee achi teessimti nama tokko fa'aa ergiti nama biyya sanaatiin biyya sana bichisiifti jechuudha. Isinii galee isaanii akka kanaa kan isaan yaadan yeroo sana maaliif isaaniyyuu bitamanii jiru kaa bittee harka garbummaa jala jiru waan ta'eef Asoor faan warra Nanawwee kun Baabiloon faan Meediyoon Faares faan Giriik faa yeroo ka'an. Kanaafitu nuunis akkuma kana hayyaalanii nu godhe nu mul'iseetu nuun qabnu immoo bakka addunyaa harka jala gashanurraa jedhanii yaadu isaan. Kanaafitu ergamoonni hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti yoo mootummaa Israa'el deebisaa miti maaliif bitaan mirga isaanii tokko mootummaa ministeera dhimma alaa tokko ministeera horii ministeerummaa qabachuudhaaf karaa haati Yaaqoob Yohaannis hidhattee amma alaa jedhattee kadhatteef miti isaanis immoo gaafatan. Dhaqanii immoo qobaatti gaafatan isaan humtiyyuu lola ergamoonni immoo deebi'anii. Isin galee isa istiil siyaasatti yaada yeroo gaafa gooftaan wal boof koo itoo deebisin deemtaa jedhaniin yoom deebisa inni afur qulqulluun argattaniitu dhuga baatu kootatu humna eegaadha isaan immoo yoom deebisaa biyya keenya mootummaa Israa'el kanaa jedhamu diigamee jira waan ta'eedhaaf isa kan hojjetan jiru Yesuus Kiristoos siyaasa keessan galee nutti hin fakkaatin tasayyuu maaliif yeroo Philaatoo isa gaafa tokko Yohaannis 18 irratti mootummaan koo mootii biyya lafaarraa ta'e kan naa lolan baay'een qaba jedhe mootummaa mootiidha garuu mootummaan koo biyya lafaarraa miti kanaaf Philaatoos an cubbuu tokko irratti hin argine nama kanaa jedhe maaliif inni siyaasa mootummaa isaatiif eeggaa ture kaa waan tokko irratti hin agarreen jedhe mootii Yihuudotaa Naazreet Yesuus Naazreet jedhe kan inni barreesse utuu warri Yihuudaa jedhanii barreessuun irraatu barreesse jedhe raajii barreesse mootii Yihuudotaa Yesuus Naazreeticha agartanii kanaafitu gaafa ilaallu isaan yaada isaanii expectation isaanii akka kana ture jechuudha akka kanattiin kan isaan yaadaa turan garuu gooftaan har'a addunyaa kan jeeqe mootummaa isaa mootummaa nagaati waan ta'eef inni isiniin humna fura qulqulluun guutamtanii hidhaa cubbuutti hidhaa seexanaatti akkasi nama hiittaniin barbaadaadha. Yeroo isaatti Waaqayyo 1948 karaa Ingiliffaa gargaaramee biyya Israa'el dhaabbattee har'a biyya giddu galeessaatti biyya cimtuudha. Garuu isin kana miti har'a kan nama xaxe meeshaan biyya lafaarraa nama ajjeesa wangeelli garuu bilisa nama baasa nama fayyisa ammaafis bara baraafis innaa isa kanaadha gaafa laallu akka kanattiin karaa sana keessa expect kakuu moofaan eenyuun gararraadhatu eegaa turan waa'ee Masii dhufuudha. Adda baasanii garuu hin beekan gaara ta'uu gaafa gootti ilaaltanii caabii si agartu waamaa nuu gadi waan xinnoo fakkaata gaafatti dhiyaachaa deemnu garuu guddataa deema sirriitti nuu galaa deema. Akka kanaadha yeroo waa tokko laalu yerootti dhiyaachaa deemnu yeroo mul'atu kun guutuu ta'aa deemu wala amma nuyi wanti hundumtuu nu godhe kanaaf sistemaatik teewooloojii hojjenna.
Mul'atu hundumtuu nu galu. Rakka kuuma faati garuu raajotuma raajanii illee waan tokko wanti galeef hin jiru. Isaanii jalqaba dhufee du'uu fi isaan lammaffaa deebi'u waan tokko wanti galeef hin jiru. Amma isaas boqonnaa sagal irratti ilmi nuuf kennameera mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera dhaloota isaatiif kan raajoo achirratti. Boqonnaa mukura tokko rammoo dhaqee immoo hidda isee keessaadha. Uleetu ba'a jedha. Afurri ogummaa, afurri hubannaa, afurri humna kan irra jiru hin ba'a jedha. Gaafa sana leenci saawwaa wajjin marga nyaata. Leenci foon malee marga nyaatu baay'isoo yaara. Garuu gaafa gooftaan deebi'ee dhufu jijjiiramee marga nyaata. Qeerransi reettii wajjin taphata. Qeerransaaf reettiin qeerransi reettii agarraan qaxxam qoree qabee dhiiga ishee dhugee ajjeese nyaata. Boofi ijoollee wajjin taphata. Boolla marqataadhatu ijoolleen harkaa qabanii boolla isaa keessatti wajjin hin taphatu. Uumama yeroo jalqaba addaamii fi cubbuun hojjeteen fuulduraa kun bineensa manaa kun horii manaa kun horii bakkee kan jedhu hin turre. Har'a garuu cubbuurraa kan ka'e uumamni wal nyaate. Qoraattiin hin turre, ameebaan hin turre, jaardiyaan hin turre. Isin galee kun hundumtuu cubbuurraa kan ka'e dhufe. Yeroo sana hundumaa fayyaa har'a ijoollee xinnoo garaadhaa akka baatee duute yookiin duututu baata. Yeroo sana garuu kun hundumtuu hin jiru. Isa boqonnaa sagal dhalachuusaa boqonnaa kudha tokko irratti boqonnaa tokko kudhan warra utaalee immoo isanni lammaffaa deebi'ee dhufee seexanni hidhamee waggaa kuma tokko lafa kanarratti yeroo sana koo Ameerikaadha Kanaadaadha baay'ee giddu galeessa booma gadda galeessaati. Garuu akka irraa namni taankii hin baatu namni pileenii waraanaa hin baatu namni niwukilarii hin baatu hundumtuu mi'a qonnaa mi'a mirmirii saayinsiitti deebi'a waaqayyo seenaa jijjiiree har'a woorlid oorderiin seexanni lafa jalaa hojjetaa jira. Har'a fuula waaqayyootu jira. Har'a dubbii waaqayyootu jira waldaa kiristaanaa jira ol bahee mul'inaan hojjechaa jiru guruu lafa jala hojjetaa jira. Waldaan kiristaanaa irraa fudhatamtu garuu ol bahee waggaa torbaaf waan barbaade godhee baxabbata. Eenyuuf karaa mijeessa Yesuusiif karaa mijeessa. Inni waggaa sadii walakkaa nagaa godhee kana booddee inni ilaalla. Waggaa sadii walakkaa immoo bara jeequmsaa godhee anaaf sagadaa jedha. Isa booddee isaan qalbii dirnaadhaan akka Zakkaariyaas 12 irratti ilaalutti gara boo'icha Israa'el naashinaal bakka naashinaal ripeentaansi godhaniitu addunyaa adda babaayitu waamanii akka saba Israa'elitti qalbii diddiratu. Isa booddee Yesuus Kiristoos armaageedon irratti dhufee gadi bu'aa seexana waggaa kuma tokkoo fidhaa waggaa kuma tokko roonni lafa irratti buushuu isa kana garaagarumsa kana hin barre isaan inni hin galleef waruma raajotaatii iyyuu hin jedhamu malee silaasa kana deebiin boqonnaa 50 irratti mul'ate waa'ee du'uusaa haasa'a. Silaa inni boqonnaa 11 boqonnaa 53 booddee ta'u ture galeeraaf ta'e jechuu kooti. Nuuf garuu nuu gale inni isaan raajan yoom akka inni raawwate isa kamii inni gara fuulduraatti immoo raawwatu isa kam inni jedhu hin hubanne jechuudha. Nuti hubannaa isaatu nuu dhufe maaliif Kiristoos hin dhufe nutti mul'ate nuuf du'ee hafuura qulqulluu dhangalaasee dubbii isaa guutummaatti nuu kennee bara durii sana ilaaltanii raajoonni yeroo raajan seera Musee shanan malee hin jiru. Yeroo Kiristoos lafarra ture yeroo ergamootaa sana immoo kakuu moofaa malee hin jiru. Har'a garuu nu kakuu moof kakuu haaraa guutuu kan ta'e nuu kennee waaqayyo hubannaa nuu kennee dubbiin isaa nuti laayibireerii biraa dhaquu sagalee waaqayyoo kun macaafa 66 laayibireerii kana yoo qoranne oh my god hubannaa nu argannu isinitti himuu hin danda'u. Keessi keenya boqonnaa nagaa argata. Biyyi lafaa gara bitti akka deemtu nuu gala. Biyyi lafaa gara badiitti deemaa akka jirtu nuu gala. Kiristoos dhufu akka balbala gaheetu nuu gala. Kanaaf egaa Daawit hin darbee Daawit booddee istiil ammayyuu ijoolleen Israa'el amatsiin isaanii yookiin immoo ammayyi ribiileessa ta'uun isaanii ittuma fufee isa booddee Solomoontu fuudhee Solomoon cubbuun hojjete irraa kan ka'e maaliif inni Solomoon bara abbaasaa bara waraanaati bara dhiigi dhangala'uuti. Kana waaqayyo kan mana qulqullummaan ijaarsa bara Solomoon immoo bara nagaa ture. Solomoon immoo fudhannee yoo ilaalle siyaasaa jedheetu ijoollee mootii sassaabaa kan mootii Fara'oon fuudha kan mootii Mo'aab fuudha ijoollee isaanii sassaabaa dubartii kuma tokko jechuun kim waggaa sadiitti isaatiin tokkotti wal tokko duwwaa argaa na immoo sibiila miti akkas wajjin jiraatu guyyaa guyyaatti wajjin jiraata miti siyaasummaa kana sassaabaa ture isa waaqa tolfamaa isaanii fudhatanii dhufanii booddee gara waaqa tolfamaatti galagale. Karaa waaqayyoo irraa ce'e abbaa kee Daawitii jedhee mootummaa kee addaan kutu garuu bara mucaa keettan godhaa jedheen. Egaa gaafa laalluu mootiin waggaa 300 harka boojuudhaa ba'anii abboota firdii geggeessaa ture Saa'ol 150tti dhaloota Kiristoos fuuldura jalqabee waggaa 40 bushee 110tti Daawitu fuudhee waggaa 40 bushee 970tti Solomoontu fuudhee waggaa 40 bushee maaliif waggaa 40 akka inni godhu waggaa 40 lafa duwwaa deemanii Isaayyaas guyyaa Eliyaas guyyaa 40 deemee Museen guyyaa 40 waa'ee guyyaa 40 alaagoori faxaraan haasa'uun garuu walitti gaxaaxamee dhufa waa'ee guyyaa 40 I don't know maaliif akka ta'e isa kanaa waan inni lakkoofsa gaxaaxamee 666 jedhamu kana lakkoofsa namaati namuma an Kiristoos jedhee ka'utu jira
amma nuyi biyya kanatti social insurance keenya murteessaadha. Social insurance malee hojjetoo galuu maal galuun hin danda'amu. Akka kana wanta inni kennu dhuguma leetara yaaddaaf harkatti yoo ta'u malee wanti godhaas ta'ee ID sanarras ta'ee wanti nu hubachuun dura jiraatu kun erga Kiristoos waalda lafarraa fudhatee ta'a. Har'a taasuma ta'uu hin danda'u. Namni kan hin gowwoofne isa kanaadha. Hafuura qulqulluutu dhowwaa jira. Waldaan kiristaanaa Kiristoosiin bakka buusee dadhabdu yoo taate iyyuu anaaf isin warri amanne lafarra waan jirruuf har'a lafa jala hojjechuun immoo durii ka'ee seexanni hojjetaa jira amma mootii caalee hojjetaa jira. Namni karaa waaqayyoo irraa ce'ee soba isaa hammeenya isaatiin walii gallaanii namni gara mana kadhataa dhaquu miti. Namni Kiristoos qaama Kiristoos hin taane maaliif qamadiif inkirdaadii wal makeera qamadiin ijoollee waaqayyooti inkirdaadii immoo ijoollee seexanaati. Nutu waan dadhabne waan ceesneef inkirdaadii laphee keenya keessa faca'aa jechuun wanti akkasiin jiru. Maatiyoos 13 dhaqaa dubbisa. Qamadiin ijoollee waaqayyoo inkirdaadii ijoollee seexanaa maal godhe seexanni fidee waldaa kiristaanaa keessa paasteriin dhugaan jira paasteriin kan seexanni kaa'atee jira. Amanaa dhugaan jira amanaa seexanni kaa'atee jira. Siniga farfataa dhugaan jira seexanni kan kaa'atee jira. Wal makeera yoom barame inkirdaadhaaf qamadiin kan inni barame gaafa jiru godhatutu iji inkirdaadhaaf iji qamadii beekama. Yoo yeroo sana hin buqqifnedhaan immoo maal ta'a qamadii duukaa buqqaa. Akka inni ija godhatee hin argan Maatiyoos 13 dubbisa. Har'a seexanni lafa fidee lafa waaqayyoo hojjetu kan isaa fidee keessa kaa'a. Hellish spirit jedhama. Hellish spirit hojii ergamoota 16 hafuura fakkeessaa fidee maka. Phaawulosiif Siilaas hojii ergamoota 16 irratti osoo tajaajilaa deemanii guyyaa baay'ee ayyaalee kan jedhan nama arfa. Guyyaa baay'ee hirraajji hafuura maan guutamteetiin yeroo biraa xinqaayii xinqolteetu horii sassaabdii gooftota isheeti. Yeroo Phaawulosiif Siilaasiin akkasuma immoo ilaa garboota waaqayyoo warra karaa fayyinaa argisiisa. Raajii sirriidha. Dhugaan isin perfect karaa fayyinaa agarsiisu Phaawulos Siilaas. Burqaana raajisee garuu seexana biraata hafuura hamaa biraati. Guyyaa baay'ee kana raajii amiin jedhanii darbu Phaawulos Siilaas gaaf tokko Phaawulos hin haadhi kiisa saaddiri maqaa Yesuusin gaafa inni galagalee jedhee ifatu seexanni keessa iyyee bahe. Jaratti bu'aa tafe waan ta'eef al tokko bu'aa hammeenyaan dhufe wangeelli kisaaraa fidaa. Warri biltsiginnaa wangeelli kan isaan dogogoran kanaadha. Horii hammeenyaan dhufe wangeelli fuudhee zeeroo godha maqaan isaa ulfaatu. Gaafa kan saraan itti galagalanii Phaawulosiif Siilaasin burqaa isaanii jala gogaa. Raajiin sirrii ture. Hafuura hamaa biraa garuu raajii. Isin galee al tokko raajimti dhugaanii soba raajuu danda'a ta'a maaliifi sagalee waaqayyoo sirriitti hin beeku taanaanii tokko mooqatti gochuu danda'a qalbii dirate yoo deebi'e iddoo dhugaatti deebi'uu danda'a. Ragaraa darbee mooqee godhe yoo ta'e garuu akkasii jedhe qamadii fikiraalee wal makee waan jiru waan ta'eef seexanni bakkeetti nu hojjetu waldaa keessatti hojjeta. Warroota inni keewwate garuu karaa Kiristoos irraa nama ceesisuudhaaf raajii dhugaa raajuu danda'u seexanni 99 dhugaa dubbate tokko duwwaa suma dubbata. Heewaan itti koo akka waaqayyoo taatu seeroma 32 irratti akka keenya ta'a namaaf gaarii baruu fi waaqayyo namaaf gaarii baran. Hinduutanii dhuguma akka sanaan hinduune waaqayyoo irraa adda ba'anii du'a fuuraa du'anii dhufuun garuu eegasii waggaa dhibba baay'ee jiraatan. Kan inni jalaa dhossee waaqayyoof naaf abboomaadha waaqayyo abboomamuu dhiisu disobediensii itti fide waama tokko tiwustii godha seexanni jechuu kooti. Kanaafitu hafuurri fakkeessaa jira har'a wanti baay'een maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu tamanna jedhu gaafa laltaan amanaa tajaajilaadha maal jedhu karaa waaqayyoodha kan itti nama ceesan. Nuti joobaa only Jesus yookiin immoo warra akkasii warra waa biraa waaqessan jenna mana waaqayyoo keessa seexanni hojii hojjetaa jira. Isa kanarratti dammaquutu nurra jiraataadha. Seexanni gara dhumaatti fiigaa jira waan ta'eedhaaf underground maal fa'a raajii dhugaa fakkaatee dhufa. Faarfataa dhugaa, lallabaa dhugaa, paasterii dhugaa maal fakkaatee dhufa garuu maal ta'a akka namni karaa raacanii cubbuu hojjetan akka namni karaa waaqayyoo maqaa waaqayyoon dha'u garuu Maatiyoos 7 irratti kanaafitu maal jedhare karaan dhiphoo jira karaa bal'aa jira baay'een karaa bal'aa irra darreessu gaafa gooftaan dhufee jedhu maqaa keetiin seexana baafne irra maqaa keetiin dinqii goone irra naan isin silumayyuu amatsanyoota you rebellious isin silumayyuu amatsanyoota waan ta'eef deemaan irraa jedhe seexana baasuun dinqii gochuun milikkita nama waaqayyoo ta'uu miti. Qulqullummaadhaan nagaadhaan jaalalaan sirriitti of qabanii akka dubbii waaqayyootti jiraachuudha. Karaa dhiphoo sanarra kan deeman yeroodha. Nama yeroo mootummaa waaqayyootti galaa jechuudha. Shuurii dhugaan sitti karaa akka maatiin torba karaa dhiphoorra kan deeman yeroodha. Yeroo argataa karaa bal'aarra kan dirrisan garuu kanaadha. Tajaajila sana goona kana goona jedhanii dammaquun barbaachisaadha. Dammaquun barbaachisaadha. Kanaaf bara ilma Solomoonitti adda cite jechuudha. Solomoon bakka adda cite warra olii gosi 10 Israa'el jedhamanii warra gadi immoo gosi 2 Yihuudaa Beniyaam immoo Yihuudaa jedhamanii waggaa 200 carraa kennee fi waggaa 200 kana qalbii diddiirrachuu didanii karaa irraa ce'anii bara 722 naanaween dhuftee warra naanaween magaalaa isheeti warra Asoor Sooriyaa miti Asoor warra jedhan
har'a hin jiran naannoo Iraan Iraaq turanii biyya lafa irratti addunyaa irratti beekamoo turanii tootaalii booji'anii deeman magaalaan warra noortiidhaa Samaariyaa ture yeroo booji'anii deeman maal godhe tokko nan bifne waxaawota hambisaniitu iddoo biraadhaa waxaawota fidanii dargaggoo dhiiraaf durba waliin makan jechuudha qomoon ijoollee Israa'el wal make waxaatonni kun sunis heerumuu barbaada sunis fuudhuu barbaada ejja barbaadu maal jedhu wal makan magaalaan Samaariyaa mixed kanaafi kan seera Museetii ala waan biraa fudhachuu hin dandeenye ijoolleen warri Israa'el immoo gara 580 warri Yihuudaa immoo 586 Baabilooniin booji'aman warra oliirra fooyyee qabu turanii garuu isaanis sanumaadha mootii 20 gara oliitti gara gadiitti ka'ee warra olii 100 hamoodha jalqabumaa ka'anii warri gadii takka fooyyee qabu yeroo mootii gaariin qabu takka immoo gadhee ta'u isaan immoo Baabiloon waggaa 70 booddee gaafa boojuudhaa deebi'an garuu isaan Israa'el jedhamee jiru warra olii akkuma badanitti hafan hin deebine har'a Ingilizii an warra Israa'el warra gosa 10 warra badeedhaaf jettee waan dhugaa ta'uu danda'a soba ta'uu danda'a waan beeknu qabu amma gaa Samaariyaa keessa bahuu kan isaan jibban Yesus garuu kan didee keessa darbee fi Galiilaan gara olii jiranii qomoo gara garaatu wal makee jira godina immoo saawuzii immoo Yerusaalemtu jira doodoo waaqeffannaa Yihuudaatu jira Samaariyaa keessa garuu hin baan karaa guyyaa tokkootu guyyaa 3 yookiin guyyaa 4 laga Yordaanos ce'anii karaa biraa bidiruudhaan markabaan naanna'u maaliif Samaariyaa warra qomoo wal maktuu kana jedhanii jibbu waan ta'eedha hin dubbisan hirkaa fuudhanii dhugan Yesus Kiristoos garuu Samaariyaa keessa bahe isin galee jijjiirama fide nakka namaatti ilaalu qomoora dhaabbatee nama hin jibbu qooqara dhaabbatee nama hin jibbu bifara dhaabbatee nama hin jibbu inni nama adiitti gurraachatti Oromooti Amaara Tigreetti nama hin beeku Kiristoositti nama beeka Waaqayyo Kiristoos keessatti nu beeka Phaawuloosiin Kiristoositti malee eenyu nu beeku jedha kanaafitu gara dhumaatti xaqallaluun yaadu Waaqayyo waan hundumaa xaqallalu karaa Kiristoos Iyesuus karaa Kiristoos Iyesuus kanaafitu Isaayyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2-4 dubbiseen guyyaa har'aa qabnu gara xumuraatti fidaa Isaayyaas boqonnaa 2 ilaalaa jalqaba maratu wanti naasa'utu nama dhiba boqonnaa 2 lakkoofsa 2-4 akkas jedha Isaayyaas ilma Amoos waa'ee Yihuudaaf waa'ee Yerusaalemiif wanta kanatti fufee jiru an argee jedha bara booddeetti tulluun manni qulqullummaa inni kan Waaqayyoo irra jiru tulloota hundumaa keessaa akka isa caaluutti jabaateen dhaabbata gaarota hundumaa gararraattis ol hin ka'a sabni lafarraas hundinuus gara isaattiin yaa'u bara yoomii bara booddeetti sabi hundumtuu gara sanatti yaa'u lakkoofsa 3 sabni lafarraas baay'atanii hin dhufu Xiyoon keessaa seerri Yerusaalem keessaas dubbiin Waaqayyoo waan ba'uuf karaasaa akka inni nu barsiisuuf nus daandii isaarraa akka adeemnuuf kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobitti ol hin baanaa hin jedhu innis saba gidduutti firdii hin kenna saba baay'eedhaafis murtoo hin godha isaan billaa isaanii maarashaa eeboo isaaniis ittiin muka qeexaan hin tumsiifatu egaa sabni sabatti billaa hin luqqifatu isaan deebi'aniis lola hin baran haleluuyaa har'a namni karaa barbaade meeshaa bitaa jira wal waraanna jedhaa jira eeboo jechuun taankii walitti qopheessaa jira aeroplaanii waraanaa walitti qopheessaa jira har'a Sudaan ilaalaa Gibs ilaalaa eenyuun Itoophiyaa rukutuudhaaf Itoophiyaan immoo qomoo wal gidduutti ka'anii wal waraanaa jiran ilaalaa qomoodhaan wal jibbaa jiran har'a meeshaa kontiroobaandiin galchaa jiru har'a Israa'eel Filisxeemiin ilaalaa addunyaa ilaalaa har'a hundumtuu eeboo qarata kilaashii barbaada shubbuxii barbaada walajjeesuutu boqonnaa kennaaf meeshaa waraanaa barbaada gaaf tokko ilma Waaqayyoo Yesuus hin dhufa kana zeeroo godha taankiin isaanii mi'i waraanaa aeroplaaniin isaanii meeshaan isaanii numtu mi'a qonnaa ta'a gara qonnaatti deebi'a gara misoomaatti deebi'a seexanatu hidhama sarara wal nyaachisa dhiiga dhuguu bareetu firdii dhugaa kenna har'a firdiin jallaadha haqin faradamu addunyaa irraa firdiin dhugaan hin eegamu har'a biyya nu jiraannu adiin gurraacha jibba gurraacha adii jibba waan isin dhibu qomoodhaan wal jibba waraana wal irratti ka'aa jira Yesuus Kiristoos gaafa dhufu mi'ishu waraanaa kun hundumtuu gara kamitti deebi'a gara mi'a qonnaatti deebi'a Waaqayyo addunyaa irratti beekama waraanni ittiin fufu lolli ittiin fufu hundumtuu gara Waaqayyootti gaafa deebi'u meeshaan isaanii deebi'e meeshaa qonnaa ta'a Waaqayyotu kana godha gara sana har'a wal loluun wal waraanuun kun maalli kun gara sanatti ariifachiisaa jira
badineennu, waraananeennu, jibban beennu, du'ineennu, du'uuneennu, jeequmsaneennu, har'a jeequmsa kana gaaf tokko skaatooloojii Iyesuus gaafa dhufu hundumaa xaqallala. Isa bade, isa dhugaa bade iddootti deebisa. Waaqayyo sinaa eebbisu kutaa arfaffaa torban wajjin ilaalla.